tokkooni waraan bilisummaa Oromootiin jaala abaluuni kalisaa qabaa. Dhaabbii qabsoo karaa nagaa fudhate jedhanii namoota murtaa'oo irratti imejii fi fudhatama isaan kalee waraan biraa qabanii gad buusuudhaa fi murni adda addaa kana namoota adda addaa irratti xiyyeeffata ta'ee ture. Kan qofaa miti yeroo woboon akkas jedhanii imejii namoota murtaa'oo balleessuudhaa fi murni adda ta'e tokko nurratti xiyyeeffatee ittiin turesi. Gama biraatiin ammoo mootummaa Itoophiyaa sanaaniyyuu abaluun isaanii warri woboo galuu dhowwee jedhanii karaa tokko inni woboo galuutu fedhaa jedhu gama biraatiin ammoo ebelfaattuu woboo galuu dhowwee jedhanii mootummaa Itoophiyaa biratti fudhatama gonfachuudhaaf abaluuf abala faan ammoo woboo galchuu dhowwu jedhanii fudhatama gara mootummaatiin nam dhowwuudhaaf haalli shirta'e wal xaxaanii moora qabsoo keessatti waggaa 3 har'a kana aggaammii shiraa fi cubbuun bifa adda addaatiin zoonii waggaa 28 keessatti qabsoofnee wayyaanee biqileetti galchin keessatti maqaa keenya balleessuun akkuma baratametti kan ture eega inni kun kanuma kan keessatti wanni mul'atu jedhee murni tokko dhiibuttu moora qabsoo keessatti mul'atee ture is kan ammoo inni kun aadaa inni kun seeraa miti inni kun sirnaa miti maaltu waggaa hagana waliin qabsoo goonee wal danda'uun dhorkee Oromoon akka Oromootti maaf waliin jiraannee waliin hojjechuu dadhabna maafi ilaalcha abaarama Oromummaaf hin tolle ilaalcha lagaaf ganda fakkaatuun garee tokko maaf dhiibanii moora qabsoo Oromoo keessa seena gadhee irratti chaphaadhaan rukutanii otoo seena gaarii namni qabu namni irratti duulanii maqaa nama balleessuun dhaabbachuu qaba jedhee zoonum san keessaatti utuu waggaa 3 har'a kan haalli rakkisaan hedduun keessaaf alaan na mudataa jiru kaayoo haleessaatiif jecha yoo ta'e wal abaaruun nun baasu hoogganoota dhaabaa gameeyyii qabsoo kan waggaa 48 godhan isaan kana abaaruun heer dhaabaatiin alatti buluun seera alatti buluun wal jaldeemu dadhabuun hooggana dhaabaatu irratti maqaballeessiif duulli adda addaatti yeroo deemamu haaluma rakkisa akkasii kaanuuyyuu ofiiyyuu isaa hidhama dhaabbii ta'eettiin turetti dhaabaafis falmaa Oromummaafis falmaa haala irreen lubbuun kiyyalleen keessatti yeroo adda addaa sadarkaa miidhama adda addaatti narra gahe keessatti ijji dunuunfadheettini akkanatti deemuun qabdan heerri hojjetti kamuu qabaa seerri hojjetti kamuu qabaa walfaan yaa'uu qabnaa isto kabaaranii isto kofaarsuun gatiin qabu Oromoon akka Oromootti wal jal deemuu qabnaa qabsoon kunini bifa hamaatti deemaa jira qabsoo gar qabsoo gitaatti oofaa jirtu qabsoo kagit akkasii is diasporaatiif is akkasii is hidhataa fi is akkasii is barataa utuun jenne Oromoon tokkodha qabsoon kennu tokko boca sabummaa qabaachuu qaba unka sabaa qabaachuu qaba fedhii murnummaatiin wal jala yaa'uu miti Oromummaadhaan wal jala yaa'uutu nu baasa kan jedhu irraa kan ka'e waggaa 3 kan akka nam tokkootti danqaan hedduun na mudatee ture inni kunini burruma zoonii sulleetti waan ennulleen beeku waan ummati bal'aan naannoo san keessa jirulleen hindi beeku eegaa kan fakkaata haalan turan inni ammoo isatti akkan godhee inni fedhii akkasii qabaa jedhan kunini kabaja halee mooraa qabsoo keessatti nurra haquudhaa fi duula maqaballeessi nurratti aggaammatee ture jechuudha. Hayyee jaalgollicha dhengee meekanumaan wal qabsiisee gaa'isnillee danqaalee isin mudataa ture haga tokko irraa tuquudhaaf kaastanii jirtu gamanumaan immoo yoo fedha keessan ta'eef egaa hawaasni Oromoollee waan irraa quba qabu yookiis immoo akka miidiyaatti nullee odeessanuu qabnu akkasin dhukkubsattanii turtan kan himamu mee dhugumadhaa kun kan jedhuu fi haalli fayyaa keessanuu yeroo ammaa maalirratti argama? Ila dhugaa dubbachuu fi waa'ee dhukkubaa inni jedhu murna justification argachuu fedhutti jira. Qabsoon irra dhiibnee moggaatu baafnee uummata Oromootiin jedhuuni isaantu waan hin tolleefi qabsaa gameessu waggaa 30 har'a qabsaa yeroo utuunni kabaja qabu dhiibdee qabsoo sadisa irra moggaatu baafte ani jaala abaluu dhiibee baasee shiraan baasee dabaaf baasee jedhee jireensitti dabsuuni dhugaa hanke yoomiyyuu ni haala akka uummata Oromoo biratti salphanneefi dhugaa jira aguugee shiraan daboolee dhugfata. Isum kan waliin rakkoon kiyya rakkoo fayyidhabaatii miti. Rakkoo kiyyini rakkoo psychologically
hidhama dhaabbii ture ani waggaa 3 irra mooraa qabsoo keessatti. Korii ammoo rakkoo dabaa hoogganoota dhaaba irra gahe kaayyoo oromummaa irra gahe dhaabu waliigal irra gahe fi uummata oromoo irra gahe isa immoo woboollee irga sana guyyaa afuriif wal dhabne naafistaafonni zoonii wal dadhabne qondaalota woboo garnam 60 jaarolii biyyaa naannoo keessatti argaman jaarolii bebbeekamoo nama gara 65tiin aduu guyyaa afurii qorri guddaan taa'ee himanna himadhee na darsanii jaallan kun kaleenattuu dhaleenattuu guddisee oromoon beekaa ani korsaa adda bilisummaa oromoo irratti miseensa gumii saba ta'een filame isaan kanas guddisuun kiyya jalatti guddatanii sadarkaa kana dhufanii qaabsoo keessa qodaa caphana godhanii moggaattuu na qabanii na miidhanii saayikooloojikalii tochina godhanii hidha dhaabbii godhanii jedhee uummatatti walimanne guyyaa 4 walimanne gaaf guyyaa 5ffaa uummanni boo'ee dachi kutee goot kan magalaafattamma ajjeeftan isaan tuqur qalbii miidhemaa miitan uummata oromootiif maal irrigdan jedhee dhugaan kan koo ta'ee dhugaa sanammoo kan qofaa miti jaallawwan biroo kanneen waggaa dheeraa qabsaani gaaf dhaloot kootiyyuu warra qabsoo jirna makka kabajama jaal dhugaa saba kakkoo nama akka jaal dheengaddu bira wareegame jaal dheenga Huseen Kulaa nama akka jaal Gaayyoolee Jiloo nama na dura baatii 6 waggaa tokkos qabsaa'e nama akka jaal jaatanii kunno isaan kun hunduu diin jedhanii bifa oromummaa hin calaqqisiifneen waan gandu tokko keessa saba tokko gosa tokko keessa dhalataniif gameeyyii akkasii walitti marsanii tappeella diinummaa isaan hin qabne maqaa balleessanii diinummaa irhaanii haala san keessattuu mormee jaallan kun jaallan ganamaati jaallan kun diinaa miti seena qabsoo balleessa jirtu hoogganoota dhaaba cufa hadha jirtu hoogganoota dhaaba cufa maqaa diinaatiif tappeella diina irratti rukutaa jirtu inni kun oromoo biraatti eebbifamaa miti gochaan keessa dhabaaramaadha gocha abaarsan fudhadhu haal kanaanis waliin hojjechuun nu dhiba seenattu na dhiba seenattu kalee na hanqaaqe jaallan kun dabaan dhiibdanii isaan dhiibuun ammoo guutuma guututti uummata dhalatu godin kibbata hundayyuu ga'ee fi seena kalee isaa waggaa 30 qabsoo kanaaf gumaachan keessa dhiibanii baasuu nutti fakkaate falmi ani jaallan gameeyyii kanaaf falmi kan ka'e sadarkaa ajjeettee achaatti mooraa qabsoo keessatti yeroo shanii aggaamii killing assessment yaaliin ajjechaan irrattis raawwatamee ture gajaalti dhugaa dubbachuudhaa fi dubbichi goollichi fayya dhabuuf aangoo irraa fudhannee otoo hin ta'in waan nuti qabsoo keessayyuu hin barbaachifne fakkaatti murni kun murni fonkolchi raawwate heeri irratti fonkolchi raawwate seeri irratti fonkolchi raawwate sagantaa siyaasa irratti fonkolchi raawwate yaa misallee uummanni bal'aa yaamee kan godhuun keessan daba jaallan diini san jettan sun nu jaarsi biyyaa diini ta'uu dhabu isaanii adda baafna yoo isaan diini taate diinummaa walumaan irratti murteessina jedhe uummatii jaal dheenge jaal gaayyool jaal dhugaasaa jaal jaatanii kun waame gaaf uummatii waame gaaf jaarsi biyya kan waamu akka jaja zoonii goollichaaf jaarsi biyya kan waamu jedham jaarsi biyyaa hin waame waliin waamne gaaf ammoo jaallan kun waamichi uummata bal'aatti hirmaataniitti diinummaa gartuun isaan jibbirratti raggaasan mormachuudhaaf fuul jaarsi biyya propaganda bira uumanii warri konkolaataa jeesh Keeniyaa mootummaa Keeniyaa konkolaataa lam guutuu waraanii Keeniyaa nami 60 keessa jiruun dhufee asheekii isaanii qondaalota woboo marsanii qabanii gara biyyaatti galchuu jedhanii propaganda dharaa oofanii maqa balleessi jaarsi biyya kabajama sullee akwaan midiin namoota hedduu maqaa dhaanii abalu abalu faandiin jedhanii jaarsi biyyaatu doorsifame roorrifame eega jaallan duuti diinaa miti jettee mormachuu dhuftu suni waamichuumataatti dhufanii ani dhufee isaan dhufanii istaafii dhufuu didee isaan akkanaan sagantaan sun fashalee akka kanaan jaarsi biyyaa jaallan afaan say waamee nuka waamneef rakkoo isa waliin qabda yoo jiraatu furuudhaaf waamne isanii tol jettanii waamichi jaarsi biyyaatti waattanii jirtu ammoo warri kale diini saniin jedhu dhufuu didee akki isin diiniin ta'in uummanni akka uummata oromootti isanii barreerra warri isantu dhufuu dideetti yaadi diinummaa qabatanaaf dhufuu didanii jedhe uummanni naannoo jaallan afransan isan har'allee qulqulluu warri jaarsi biyyaatti dhufeettini waan jiru jaarsi biyya waliin haasee fixachuu dideetti rakkoo qaba isin rakkoon qabdan jechuudhaan bakka yeroo sana jaja zoonii kibbaa tureetti ani wabii isaanii ani ragaa kan hundaayyuu beeku
anasi nam diinaatum sina fakkeessanii ergasi duulli adda addaa ifaaf dhoksaan irratti deeme hanga sadarkaa ijjeecha lubbuu naangaani dubbichi fayyaa dhabuutuun ta'ini walumaa galatti fonkolchatti nurratti raawwatame heera bilisummaa Oromoo irratti fonkolcha raawwatame sadarkaa siyaasaa bicharraa fonkolchatti raawwatame guutuma guututti Oromummaa irratti fonkolchatti raawwatame inni kun hin daba inni kun fonkolchiin irratti raawwatame isum dhaadhi irratti raawwatame isum hoogganoota hedduu irratti raawwatame kan siin jedhalle. Hayyee Jaal Gollicha Dhengee kanumaan wal qabsiisee gaa yeroo ajajaa olaanaa taatanii hojjechaa turtan keessatti gaa waan dhibii hedduu akka jiru kaastaniitu jirtu gama biraatiin garuu kana keessatti kan ka'u odeeffannoo nuyi qabnuutiin nu hooggani jennaanii nu didani jechuudhaan yaadonni akkasii hin ka'u kun dhugaadha yoo dhugaadha ta'eef maaliif diddan? Ila nu hoogganii ila isaan nu hoogganii kan jedhamu barbaadanii osoo yakki raawwatamu dalagamu osoo haqni badee dabni dachi dhaaletti hooggansa gaaddis caaya shiraan guutame jalatti caaya cubbuun guutame jalatti caaya abaarsa malee eebbiin jirre jalatti bakka Oromoo waliin jiraachuu dadhabee qaamuu fi tokko abaaree qaamuu fi tokko miidhee akka diinatti miidhuu jiru keessatti yeroo haqni hin jirre yeroo walii galuun hin jirre yeroo ilaafilaameen hojjechuu danda'uun hin jirre murni gabaabaan tokkini dhiibbaa fedhifirraa tuume akka bishaan gabatee oliif gadi yeroo sinaannessu inni kun nama Oromummaa jalaatti guddate hooggansi qabsoo Oromoodhaa hooggansa walooti hoogganni waliif kuusa hoogganni wal baachuu danda'uu qaba waliin jiraachuu danda'uu qaba wal hammachuu danda'uu qaba waliin deemuu danda'uu qaba. Bakki ilaalchi akkas hin jirretti uummata Oromoo biraa fi akkasumas Oromoo biratti abaarama hin ta'u. Inni kunini borseenattu nagaa kama jiru ifatti argaa jira yakka kanaaf bor Waaqayyoon nagaafata. Ayyaanni yoo namni nagaafatu danda'an jirreyyuu ayyaanni abbaa kootii nagaafata ayyaanni Oromoo nagaafata. Jirre cubbuun dhaalame keessatti hooggan abaarsaa hin ta'u. Eenyummaa kootii sinaa fuudhuu jedhee didee jechuudha. Qabsoo Oromoo hooggan diduu otoo ta'ini dhabi didee jechuudha. Dhalooti cubbuun dhaalame ta'ee jiraachuun barbaadu cubbuun abaarsi qabaa, cubbuun wadduu qabaa, cubbuun adabu Waaqayyoo qabaa, cubbuun hin dhaalamuu jedhee hangi san daandii heeraaf seeraa baa'utti deebitanii sirnaan buluu deebitanitti cubbuu keessanii hin gaafatamu. Hayyee kanumatti aansuudhaan immoo yeroo waan rakkoo jiru kaastanii jirtu gaa yeroo ajajaa olaanaa taatanii hojjechaa turtan qabsoo kana gaggeessaa turtan keessatti immoo waan milkeessitan maaltu ture yookiis immoo itti milkoofneerra yeroo kana hojjechaa turreetti kan jettan muraasa gaa uummanni illee dhaggeeffattoonni illee dhaggeeffachuu waan barbaadaniif kanarraa waan jettan qabdu? Tokkoffaa ani ergaa ajaja olaanaa naan jedhan sanaayyuu yeroo itti hojjechuu danda'eyyuun turre haalli an keessa jiru haal jeequmsaati haal miidhaati haala akka reefu hambaan kan hunda akkana raawwatama jira keessatti eessattuyyuu annachittu jeeqama ture hidha dhaabbii ture teknikali na miidhaa turanii qorqabbii na miidhaa turanii qondaalonni istaafonni sun naayyuu hojjechiisuu hin dandeenye na bir dhaabbachuu hin dandeenye naatuu site na jalaatti hiriiruu hin dandeenye gabaasi naa kennuu hin dandeenye gamkoona tajaajila kennaa naan jettee gami biraatiin ammoo hojiin isiin hojjettu hojii shiraati. Is kanaafuu dhuguma qabsoo kanaafu waggaa hedduu dhama'ee waggaa hedduu hojjedhee itti fidhamee waggaa 10 illee qabsoo kanaaf hidhamee namni dhaa ture. Erga isii yeroo meeqa jeeqamtee qabsoon kun adda addaatti moora adda addaa baatee cabxellee waraan nama 50 irraa fuuneetti hamma sadarkaa kanaan ga'u keessatti ga'ee guddaan taphadhe ture. Haa ta'uuti abbaan ofiin muufirra ba'uun diddi jedha Oromooni. Akkuma artistiin Goobanaa jedhee gengaalaa conqolleedha abbaan ustaadiin tollee jedhu. Is kana onattuu namima onootu ufimaa jedha Oromooni. Egaa isaan na hojjechiisuu hin dandeenye na jalaatti hiriiruu hin dandeenye. Gari waraan bilisummaa Oromoo rakkoo hin qabu. Istaafonni ammoo wal dhageettii hariiroon naaf istaaf jidduu bareeda hin turre. Haalumsan irra kaaniitiin kunoo dheengaddayyuu. Bakkuma hin jirre jirutti bakkuma naannoo isaanii jirutti
labsi aganga declaration kun magaalaa akkanatti walgahii kor guddichiteenne jedhanii ufumaan labsatanii kaa'uu namni tokko kalee hoggaan yeroo aangoo irra fuudhamellee heera seeraan akkanaatiin fuudhu kanaaf gam isaanii wanti Oromoo hojjannu wanni nu milkeessin hin jiru baay'ee itti milkoomne geenne ammoo sila bakka jeequmsi jirutti bakka wal jaldeemuun hin jirretti milkoomni yoo dhabames gamti jaanutuun ta'in gamuu isaaniitiin jeequmsirra kan ka'e baatii waggaa lama guutuun waggum walimannaaf waggaa horaata nu ta'ee ture jechuudha. Hayyee mee jaalgollicha dhengee gaa rakkoon yeroo ammaa dhalate jedhamu kun egaa dhimma dhuunfaa moo yookiis akeeka irratti wal dhabdiin uumame jennee fudhachuudhaa dandeenya isin isa kan akkamittiin ibsitu rakkoon dhalate kunis immoo qabsoo mooraa bilisummaa uummanni Oromoo gaggeessaa jiru kana keessatti waan ta'eef akkamitti immoo furamuu danda'a? Rakkoon kun rakkoo dhuunfaa mataa dhuunfaa kootiitii miti. Ani nama salphataa rakkoo dhuunfaa baay'isuu miti. Rakkoon kennin rakkoo heeraati. Heerirraa wal dhabne, seerirraa wal dhabne, kaayoo naamusarraa wal dhabne, ejjannoorraa wal dhabne, heerri hojii tahiikamu, seerri hojii tahiikamu. Miseensi gadi, miseensoliitii hooggani gadi, hooggan oliitii abboomamuu qaba. Seerraa wal bulchuu qabna, seerraa wal jaldeemuu qabna. Akkin kaanetti dantaa fi danta mataa yaabu buutu xixiqqoo wal guldeemuu miti Oromummaadhaaf kaayoo wal guldeemuu qabna. Hooggani gadi hooggan oliitii gabaasuu qaba. Hooggani olii hooggan gadi irraa gabaasuu qaba. Caasaa sirna tulaafee sirni habajamuu qaba. Heeratti deebuu qabna. Seeratti deebuu qabna jedhee waan ani dhaabbicima akkasii qabuufi achuma keessatti heerri akka bakka argatu seerri akka bakka argatu waan dubbadhuuf dhiiban. Kana dubbiin. Hayyee mee rakkoowwan amma dhalatan kanaaf egaa uummanni Oromoos inumas ni eeggata gama hundumaatiin iyyuu waan ta'eef fala ta'uu danda'a kan jettanii keessan immoo jira? Fala uummanni Oromoo fala ta'uu danda'a. Sila uummanni Oromoo